وقع جينا خلنا من بسرعة جدي نفونه ولا مسومنا عندنا بس كنت أكمل وقع جينا نقول يا ما خلنا قادم سومنا خلنا نرب بس جنتي وقع جينا حب قال ناخن وسوني بدأ كلهم نفونه دواجي كودي أني أما ناس يدو يرتاح نرايتين كودين كا أنا أنتو ناس يدو تاجرنا ترى وقع فونه تيبر دين كافة دادا خلاص وسوي يدو يرونا غيرت ديره وي ها جون أنا خنا نما ولكمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خورد تدتي لقي في تدخينا الشماء حركفوني كتبتنا بخسني فيا كم رمضان را تجباو نتيجة خينا رمضان يتيجو جرغاي والله قاور سنتر عندنا كوبي وانا جايبه لكنا زنيب كبر إرجع وانا يدلو كان إبدي أكما يوتيوب أمتنا رتي بودهنا فيديو من تسجرا خيانان رتي إسي يادا خياسين تباسو نندابه أكسمت أكما درت جرا كوبا كابتن ننديما جي أكما خانين درين أمسينا ديدي أكسيتي حتى جرا أكمل دائما تكون ده نيجي كيه بكسان دكان كيان جرا كدان ندي بسه بقولتي دبي جو كدانس خلاص إنديمو جي دبي بدر رمس نندي ما جي خير جرا جوكرات بدورني أدان هي تنارا خطرة جاني خلاص يسألني يامن خرب جبرا ديمراتي إتوبراي كنا كنا جنان نندي ما جي خير هاتي منا ساجورا لوتة نتقاتة خلاص بروجته إنتي خلاص إشي دولين كذا نحن ديم جيني يجرا لوجي جرا سامبودا جرا بوجمسان بوجات تانو سومنا بيجر رفا أوليما كالكدا لباقة أول جرا هينيا بركان dia جرا فيزن بسابورا dia خاين درام برسا تكا حسن كده برسا بنيان كيسا Kejar lah bakau, bahasa Arab yang jauh, bahkan aku dia ben, amu mana kana kaya muni bera, kana awal jika menjauh jauh kan, umusina male, bera anda degisan gadawan nanje, itu dorati, lo ini si anak isi hadir mutade, video plate, anak kan ni maratu sekolah akan anak itu juga, di bus ulen jarak hanya gua ti, jalan nak matra gak wajar apa khasi uang senanim ne, di bus itu gua cerah ti, akan itu mas sanggup beran, akan itu tiga buja tianu, bahasa Arab aja juga, tapi ya juga, berkaitan jarak jarak lah kau, tapi isi sebenarnya jadi tu, masih tanam muka lagi. Tanam itu aman tanah Ramadan, masyarakat le ujian juga kayak gitu macam tanah yame, ayam juga ujian ni, ini sebenarnya jadi aman dan kafir di sana ini. Malah di, wallah wani video saya kabar deh jadi akka boda masyarakat anak itu wan tane jatra derajat menjadi, beka kanatin isin kerja sih juga wan dau. Rakau ini ada anak itu mana? Gavan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ceritakan kayaknya, sudah kayaknya ini juga di masjid dan arah juga durang tergas itu, aman tanah arah media hanjim itu juga bukan durang atau wani kayaknya juga agak wah daragu itu sandura mau bakberti silen nama jin tenaga jadi. Ama uji siasnya akara asma ngorim anda bahasa anda cerita wahai itu wahai waktu Ramadan wahai itu dari gat turte darga jitu lera karena baca zefa aja link kisah isi ini kaki aku semati nggak ada kara di tawar ada mati isi itu nama sinja kami orang tanah makassan tanah sini kami isi dan walaupun bersih saja jadi mereka masih mereka memang tanah sini fitim reyami sinjemi mereka aman telah mana kesan nah berat awal kasus jingkar sungkap isi dan mereka antara ini dimaji akhir
waraqaan fudhamuun tiyyoomee maal fakkaatti mi'a bisa kana adeemee eenyu fuudheetti ishii gaafannaan bifa kamaratti alatti ani fuunee jaa jirti. Haami bisana eenyu fuudhee naa waraqaa eenyu fuudhee namee. Meeqa gaafadheetu maal Ramadaan wajji kijibuun isa ta'a. Eegaa Ramadaana wajji mashaakilaan gudhuun barbaanne namas booda geetan keessatti nagaan geetan keessaa boo malee yoo diddes karaa nagaa jira hamma nagaatiin adda furannee addaayyaa'udha malee karaa kanaan wal qabuun faayidaan qabdu nuuf qaatti. Mee osoo wanni biraa dhibbata akka hin dhumne isinuu simuugaan yoo simu qabdi isheen. Eeggata nama dhuftee. Bada eeggataa sana kuma fiidee tokko achuudha ammas bakka biraa dheeyitee bakka namni yoo simu qabdi adira eeggatti amma bakka biraa dheeyitee achii fidee amee fiidee takka wajjin mara. Rafee asirri bisa lafa hoo isheen jirtu warqaan illee hin jirtu. Haami warqaata mee maal maaf fudhee jimee Nabra dhuftee gaanii gaafa dhagamee waraqaata waan nabra dhuftee wal luuttaniitu maal dhufteen seeree yoo waraqaata dhuftee hin seeni. walillee sin jettee. Ani waggaa saniif aanee deebi'ee nabra hutee yaaddetti. Ati maal garaa haftaa jennaan akka waan diddatti isiitti deemee si nagaa. Bara isheen gaabari ni deemannaan duraan hayyamteen akkuma hayyamteen deebitee amma garagalte gadaa deemneen deemnutte achiis ganda hanyas yeroo isin takkaatu sabana kana biyya galee ani eegu jira. Yeroo isin dawwaltee isii gadaadha. Jaarteen biyyi adda kana rakkootaraa walumaa yana deemee gadallee dubbisan. Sana osoo quba qabduun isii amma kaa tokkoon isuma kanaawu gadduu isaanii haasaa jedhamu kanaawu shakkiidhaan qabaa itti fuudhaanii jettee jechuudha. Osoo isaan sibrii tokko isitti fuudhanii kan dibatanii isi duraan si fuudhanii isi beekanii miti. Bukti si duuba eegamee namaan naa beekaa miti naaf beeka. Antanaa qomman ayyaamisaan achi anaamsarra anjeenyi biyya asii biyyasaan haallee garte amtee akka walumaan wal jaalatu jirra. Faayidaan qabu. Tanaamaan kan achiin formaa dhumnaan yoon karaa biyyasaan irraa jijjiiradhee yookaan jijjiirannee fi dargannee tokko illee haa dalaganii gadi yaadee kana jeemere ishee immoo qalbii isheedhaan waan takka kan takka yaaddu. Deebitee yoo waa'ee fuudhaafaa amma yoo inni miyyoo isaa fudhatee anan dhiisee karaa biyyaa galee waa'ee itti godhafaa jettee haasattee jechuudha. Miidhaan maantana tattaanii laaftumatti laallatti miimma waa'ee warqaa kan gaafadhu. Yoo maseena. Waraqaa isaanii mooteeti. Waraqaa fuudhee kanamatti waraqaa bultee naan jaa. Duuba kaayinni waraqaa barsaa keessa kaayinni biraara fi Ramadaan hawwakuun qabatti ni dhabeeta. Adeema waraqaa fuudhee. Rabbiin argana gadi waraqaadha. Gaduma sanaa gaafatu gaduma isaa hojii deemu. Ramadaan abeeta amma hijibuun isa taatu. Hijibuun hin taatu ani hin kijibu. Amma baatee tana keessa. Galgala itti galmooyitee galti rabbi bira. Hin kijibu. Maaliif fuudhee hijibuun ta'u. Soomani guyyaa qofaa miti halkanii guyyaan soomanii yeroo hundi Maatiin tunee guutuu soomani. Baati araaramaa fi waan ta'eef isinii walitti aaruun qabdanii waa inni dhiyeessin abbaa mana keetiiti ilmoo isin jidduu jira isiniin kun nama haadha abbarraa walii dhufee wal fuudhe waan akkamatti osoo yaala ta'e firiin dumara waliin galan taa'e maqaa ganda keetiinis hin balleessin maqaan keetiis hin balleessin jecha abbaa mana keetii fuudhee fi jala ta'e karaa inni deemi waraqaa yoo bartaas kenneef. Waraqaan fuudhee. Bar karani dia menanti jala dia mundin. Agan di sana onni fe tadu mashe. Duranu gaba ngene da wadi su sanu gala inje. Amma ergan di barana kana wal gone boda gala jani ka ta farsa darba da tijira. Awani san jani kun be kurani kin sodade. Amma da isin mara bi yiddu yala tiran nan barana badda no. Normal yala tene sigaret. Ana ma isa kana ratti wayin arga jira. Yani jaalatin jirtu naaf akka duraanii deemte. Laalee miskiina jaalatin. Waraqaa gal. Waan inni keessa biraadhi dhangaleessa garuu namni sagala hin galu. Ana mana keessa naaf inni jigala. Waraqaan naafisi. Naafsi mire duwwaa jiru warqaadhaan jinni fuudhaa sheekana fuudhaa. Fuudhaa dhaan agarran bakka taa'attee kufan qabu. Kufan qabu. Kufan qabu bakka taa'attee. Barsaa san kaayee barsaa saasee duwwaa bichaa. Barsaa keessa kaa'attee ol ta'e gaafa dhugaduma san deemi. Woy. Gadaa gaafa dhugu. Gadaa kan gaafa. Gadaa fuudhee. Fuudhulli maaltiin biyaa. Ajaa ibboo erga isaa jira akka inni akka isaan baane jechuudha akkasitti jechuudha ana mishii Mama ya kita sana boleh tidur dalam.
Biya nama irraa galan malee numa dhufanii irrumaa galan garuu hirran turanii. Numa galanii. Naafin nama walii galteedhaan galuu jaalure. Walii galteedhaan walii galaa galaare innis hin waliin galle maaliif ta'e amma innis galtee erga akkas ta'e fayyee booda jechi tokko naan dabarfata. Ammaan ta'e Ramadaan. Mashaakiloon godhu guyyaa kun maali? Siyaani malee waraqaa akkam baay'atee hin baasu waraqaa wallaa. Akkam baay'atee hin baasu waraqaa namni biraa kan mana kan jaallatee seenu hin jiru. Namni meeshaa mana keessa seenee meeshaa keessa fakkatu hin jiru. Akan meeshaa barsaa yendaa'u qopheeffadhee kattaa jira. San keessa waraqaa bichaatu maal fuudhee? Laa Ramadaan ammaatis. Ramadaan agarre. Isummaan tolbaan gartee kan hijibatti kakatu hin taatuma. Agaraan hin bara. Hijiba rabbiin jibbaa duraanuu yaanii kakatanii taatee ammoo amma Ramadaan rabbii tafa guyyaa qofan sobna halkanii guyyaa isa baatii sana keessa baatii araaramaati. Baatii yaa rabbi jedhee gartee waan duraan kutee durii waraaramee. Uumee waan kan duraa gaafadhuuti. Irraa barimee akkanatti amma mana keessaa waraqaa jennee digisee kan laatte eenyu fudhatame. Waraqaa gadaan baantuu yoo addunyaa isumaaf isii wajji gala. Eehaa gadaan meeshaa biyya keessa wanni godhee waraqaa naadhaan fuudhu gadaan yoo dhugaa jirtu san natti hima malee waraqaa sana hin fuudhu. Amma waraqaa sana eenyu fuudhame mee kuntana gaafa dhumina. Nama masalah kami tak hati. Waraqaa hin fuudhin. Hin agarree waraqaa. Nan karadda nagar. Baatiin tun nuu baatee araaramaati. Nan karadda hin fuudhe waraqaa. Haatiin darbii waraqaa kana kan shiisha haadhee deemanii dhugaadha. Haatiin buuseen jaa. Waraqaa barsaa xiqqaa keessa haatiin fidee mana kaaye. Barsaa wajjin fidee. Fuudhee annis agarree siinis hin fuudhu. Waraqaa sana agarree. Gorsaa keessa haatii qofaan qabu nagarree. Arizaatiin muujjatan haatee maal deemte? Saanaan deeme maal goote? Maal deemte? Maal deemte? Deeme maaltu nama. Sittin keemoo sitta keemoo maal deemte jiru? Ilma lafa nebraan akkama dhuftee bali. Akkama dhuftee ilma dhiiftee ilma jaanite. Ilma fudhadheetiin deemaa naan juttu taree kanaaf isii dhiisee. Isii deeme. Fudhadheetiin deemaa naan juttu taree. Dibu waraqaa hoo maal fuudhe? Hin fuune waraqaa. Hin agarree waraqaan fuune. Ayyee. Wai. Ayyamati. Ayyee ilmoo dhiiftee osoo inni rafu osoo si gubaan qabne. Ka waraqaan fuunee xaate wamara deemte malee maashinii uumaseena akkamitti deemta ayyee. Hin fuune waraqaan agarra harumsaa galu. Memang tidak maashinii. Memang harta kulaa hime. Ishiin gaddaanya hayyoo firaas keessa gaddaanya kun irratti godhan iti akkana nujoonis durattiin jeeni halaas waan kotte kotte halaas kotta dhagaraadha nuja gulumaan jechuudha. Ishiin gara galteeti si galtanii sitti fuudhaanii hin galuu. Sitti fuudhanii bara ilmoota naasii bira akkamitti tana yaartii biraa itti fidaa osoo isiin sirra dhalee barta fira dhalee. Qalbii ishiidhaa akkuma Barnaan beeka. sammuu biyyaa Duuta hundaa qabeete maal wanneeti amma karaa kanaan ana kan dhaabbattee anan qortummaa. Seefaan waan takkaa illee hin dhaabbannu waan seefaan dhaabbattee hin qabu. Anan malaalafii hooma kalee guyyaa dhiyoora biyyaan hawdaatee jira. Anchiin qomoota nama hin hin galuu hin galuu. Hawaasa ture yaani bira. Eegumaa biya. Hawaasa ture. Kanatti irra bu'aa. Abbaan biyaa. Ayyee. Abboon nambarana waan akkasii dalagitanii akkana godhatanii Sabar mana dubbatan isaanii ni dura biyya jirra kutame Ramadaan rabbi isaa ramsan dubbatan taatu waan akkasii dubbatan. Barnu waan beeku. Takka jaalan baatan bar amma isaa miti bar. Takka jubara amma gaduun jiru gadhiisee hara biyyaa gale. Anammallee waan soo dawaatti godheetiin akka inni maraatu isa godha naan jettee jaan. Sayuun jenneeti. Hin jenneen sayuu. Sayuun jenne. Waraqalleen fuune duuba eenyu ji'a. Hin beeku boonsa. Amma ganaa waraqaa jenaa kan nama nama sarara hojjetati. Hin fuune. Wallaan soomana waan biraa beeksituu hin taate. Daakuu akkanni. Waraqaa jenaa kanaa fuudhee amma karaa nagaatti. Soomana kana gara bineensuu deemti. Waraqaa yerra haba gaadha naa kan. Osoo inni baata kan dhumne. Hin fuune. Dibaa jibbuu dibaa jibbuu. Amma naa sijitu jira taa'e narraa ittiin kutin ka ani umtuna sijitu taa'u jira. Bara waraqaan fuune itti bara. Niin gaafa dhagaa kalaas. Osoo sijitu jiru irratti dheerre. Wai. Haa jechuun mana kana namaa walitti qabna.
nama walitti hin qabda. Egaa waan mana kasabate eenyu ka'u ishii dhamre bushi yoo gabeetti eenyu fuudhan jedhu ba goon man nama biraatu kabardamoo aatiin darbin jaamoo akkam jedhu ba. Amma gadaan sunoo osoo beekte bulti keessa deemu deema. Akkatti saayimuu isaa ta'e. Yoo dhugaa jiru ballee biisaa fuudhee sanatti deemu dubbii gadaadhaa fuudhe. ati yoo akkas ta'u baatanii jecha namaa dhiyeessu waraqaa isaatti yoo barsiifame. Hin fuune dhagarre waraqaa. Hin fuunetti Jecha isaatis dhagii jaatee tanaaf namni osoo ati yoo baattee gadaa namni saayidee isaati dhuga. meeshii yoo fiitti gatte anaa biyya fitti kaluu jee wanni jiru anta nama argeetu wallahi waan Kan fayyaa biyya jetti galuu jibbee isaanii deemaa. fayyadu Akkanumatti ol mukaanii guyyuma tokko keessatti ol mukaatu magalaadhaan tun maaltu bidatan hundaa'u. maaltu Aga fide tana dura maanuun hin jiin isaan. maan hin jiru Maanuun hin jiin aga tana dura. kan duraati baramanta nama dhufee achi biyya nuugu jirullee quba qabdaa bare Deemu kalaasatti. Deemu. karaan hin deemanii waraqaa jira Obboleeyyan gadi torachiisee guddisu wayi obboleeyyan kiyya deemu. an fayyaa taabii kan duraan xiqqaa deemsi hin jenne Kalaas deemu. Hin deemu si jala. haa waraqaa jira Waraqaa deemu fuune. Hin fuune waraqaa keenyaa siibee haayee sakatti duraan. hin fuune Hin fuune. Waraqaa. hin fuune Hin fuune. haa waan kan ni baafta Ijoon dhugaanan baate waraqaa kana. hayyee Dhugaanii fuudhee awwaal. waan fidee walte Yoo ati biyya keessa baate hayyee dhugaan naa fuudhee awwaal. Bakka fudhee uffataa duraashee. Naan kanaafuu. qalaas dimaashii gara doomi hakuma takka illee arginu ragaadha yoo wanni biraa takka illee dhufte arginu fuuneetti ammoo waraqaa kana akkatti ishii baay'isiisa waraqaa ishii Mee fuune waraqaa tan na baasisiifte. Wallaahi Bakka baay'ee, ishiin baatu wallaahi. san gartee siin baay'isiisa yoo waraqaa bakka ishiin baatu sana gartee kalaa sanumaa fuudhe. Kanaafuu hayyee takka yoo badde yoo suma waraqaa naan tun hatte atilee lubbuun teeraa hajabaate wallaahi innoo somana akkasii fuudhe naan jee akkatti kaameeraa innoo biyya somana seegalsiisa. kana nyaadhedin wallaahi wanni asirratti dhugaa ta'u waliin ta'eeti Takka waan takka waraqummaan tun dhabuma taatu waraqaa kana amma kana baalduu fura qaama duratti hin dibbannu hordoftoo fi eeggattoota keenya nuti haala haala anaan jirtu jechuudha maaliif wallaahi ramadaan jeetin anaatudha waraqaan naa baatee si uummanni chi ana eegu jiru isin osii waraqaa nalaa uwwaaltee hin fuunee jettuuti akkuma rafee gargara taatee asirii gisa lafaa ka'u waraqaan hin jirtu ishillee mana hin jirtu ajira kan nama biraatu alaa dhufee waraqaa mana kasa eegalaa fuudha kanaaf jechuun ammallee hin fuuneette achi dhaabbatte karaa waraqaa jallee amma ishiin ergachiin karaa kanaa nutti eegu akkanatti irraa fuudhu naatu beekaa ishuma baasiisa wallaa nuti argaa waan dhiiga laanaan diggee habdee mire diggee mallee akkana akka isaan baane goote jechuudha. Karaa amma shakkii ammaa kana waan gadaa naan jeesan hin gadda akkana yoonni mijooti je fuudhee kara biyya hin deeme akka inni maraatiin godhaa sambar gadaa jettee ni barsan nan kaatiin Ganneen fidi gadaa adiin kana amma ammas tanaamu waraqaa dhabuun fuunettee fidi ijjisaa duratti ana hin haatu. Jenneen hanga jaasaniinis qofan qaban Takka akkanatti hajjamaan yaadanii tana- duubaan dubbata. Ramadaana waa iddoo mandana ol baanu dibbanuuti maashii kan tadaa qabu anaaf beekaa dhiisee taasifamu booda anaaf fidi watti deema jara keenya qaqaa nyaala awwaaltee jechuudha wallaa ramadaana gadin khalaas dimaashii ayyaamii gaafa kudhanaaf fudhi jiranii garreetti himnu malee anaaf fudhi neegamee wanni irra hundaa'u viidiyoo isinii maraati isinillee du'aa inni buraadha amma qophii walitti deemutti assalaamu alaikum warahmatullahi